Hargafoonii kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootootaa kan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas beenaa baadiyyaa wajjin deemnaa baadiyyaa Beeruutii waliin daawwanna kunoo akkana jirti isiniin jechuu jaalladha kunoo kana fakkaataa haala kanaan kunoo har'a guyyaa sanbataatiin ka shirrii baanee zanaafataa jecha oollee kana fakkaata kunoo daawwadhaa kana fakkaataa isiniin jechuu jaalladha kunoo haala kanaan shirri jechaa oollee kaabbo kana fakkaata kunoo kuni bootaatti kun karasiifa wanna mushii wantoota akkasii isa afarra usanii amma dammoo naannoo irraa gadiitti fi irraa olii geenye jirra dhugaa garuu baay'ee nama sodaachisa karaan isaa baay'ee tokko nama sodaachisa jechuudha dhugaa karaan isaa baay'ee tokko nama sodaachisa garuu immoo daawwannaadhaaf baay'ee namatti tola aramni kaamala isaanii mi'uutu jiru bakki isaan hin deemne hin jiru haala kanaan kun daawwannaa hilweenuu godhanii zanaafataa jechaa oollee ilaalaa gaara isaa gama sanitti akkana jira gaarri isaa kuni makiinaa keessaa sababa malee iddootti dhiyaataniif baay'ee lafaa odoo bu'anii waraabanii baay'ee tokko namatti tola jechuudha kana fakkaata kun manni bara bakka takka seerumafiyyuu manni hin jiru jechuudha karaa gubbaarra qaawwannu bichaadha jechuudha irraa gadii olii gadaamii makiinaa malee wanti biraa hin jiru jechuudha dhugaadha akkana jirti kun olaalaa bakkee tokkotti dammoo baay'ee nama sodaachisaa yoo dhugaa bakkee tokkotti baay'ee nama sodaachisaa bakkee tokkotti immoo maal jedhu jechuudha kunoo kana fakkaatti garuu laalee jedhee biyyuma teenya natti fakkaatti warri Arsii Asallaa gaara ciiqeetti irra dhaabbatanii achi gadi ilaalan yookiin immoo Asallaa keessa dhaabbatanii yoo gaara ciiqeessi yoo ilaalan gaara isaa fakkaata jechuudha warri naannoo gara baadiyyaatti galuuf karaan keenya akkana jira akkuma karaa keenya ammuma sana waan Itoophiyaa galee natti fakkaata guyyaa sanillee jecha Itoophiyaan jallamate kun olaal karaarraa amma bakkee kana bicha manni jira isaanii ilaalamuu manni hin jiru jechuudha amma duwwaa ilaala bakkee kana immoo ni jira dabartee argita malee manni jechuudha baay'ee hin jiru asitti dammoo kunoo gaara isaatti dhufnee jirra kana fakkaatti Beeruutiin isinii jechuu jaalladha haala kanaan dabarsine guyyaa har'aa isinii jechuu jaalladha kunoo ilaalaa gamatti waan fakkaatu gaarri isaa gamatti waan fakkaatu garuu nama sodaachisa dhugaa baay'ee nama sodaachisa haaluma kanaan keessa kaakuna shirri bittanii jennee makiinadhaan keessa deemaa oollee lugaanii keessa waa buunaa makiinumaan keessa deemu malee maaliif kana iddoo isaaniitti mudii keessa darbanii deemu malee jechuudha kana fakkaataa isiniin jechuu barbaada guyyaa har'aa kana akkanatti dabarsi Beeruutii keessatti galata waaqayyoo galata isaa waan hundumaafiyyuu lola gisee isaanii san keessaa bidda san keessaa baaniituyyuu kana hin argina nutti fakkaanne namaaf wanni dadhaba malee waaqayyoof wanni dadhabamu jiru galata waaqayyoo isan booluu keessaa baanee iddoo kana geenye ammas immoo kana argu keenyaaf galata rabbii isiniin jechuu jaalladha kana fakkaataa haala kanaan daddabarsaa ollee seenadha
gaafa biyya keenyallee galle viidiyoon kun gaafa YouTube irratti galakkifame idimee likkii jiraata jechuudha. Silasa seenaadha jechuudha. Yaadanna ijoollee keenya keessa duraan baran biyya kiyyarraa fagaadhe akkanattan biyya hambaa keessa ture dharraan biyya kiyyaa najjiisaa ture jedhanii ijoollee keenyatti dabarsinee himna isiniin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo haasofnillee nagaa viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo isinis ilaalaa itti daawwadhu itti bu'aaraa isiniin jedha. Itti bu'aaraa isiniin jedha. Sagaleen na jala jira garuu ka arabtoonni afaan isaanii gadi taa'u ammallee galee gara mana namaa jirra. Isaan immoo naasaa jiru jechuudha. Kun akkatti namatti tolu laala safarri gubbaa dhugaa baay'ee xiqqoodhas nama jira jechuudha. Akkasumas viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin nuti deemnutti immoo turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Nagaadhaan naa tura.